akkasuma warroonni chaanalii kee jalatti argamtan like share subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa jira galata rabbii. Guyyaadhaa kana immoo maal qabadhee dhufe yoo jettan dubbachuuf isa laphee namaa cabsu dubbachuuf isa namatti ulfaatu guyyaa kaleessa Addis Ababaa keessatti naannoo kondominiyeemii naannoo Raabsaa jedhamutti fooqii darajaa 51ffaa irratti akkasuma sarratanyaan daa'imman lama gocha suukkaneessaa irratti hojjechuun baay'ee gadda guddaatu dhaga'ameera. Egaa gochi hamaa gochi suukkaneessaa kun daa'imman sabiyyii kana irratti raawwachuun isaa baay'ee namoota kan birattuyyuu riibbi jechuun baay'ee kan ulfaatu yoo ta'uyyuu garuu maatiin isaa haadhaaf abbaan ijoollee tanaa isaan guddifachuuf isaan galmaan gahuuf isaan barsiifachuuf isaan guddifachuuf mana hojii isaanii keessa baankii keessa hojjetanii mana isaanii baankii san keessa guyyaa sa'aatii 24 dhaabataa oolanii isaan guddifachuufiyyuu yoo hojii kana deemanii isaan ijoollee kana guddifachanii galmaan gahuuf isaan naannoo hojiitti sa'aatii 24 dhaabataa oolanii yoo galanii immoo gochi hamaa kana daa'imman isaan irratti mul'atu arganuyyuu baay'ee gocha yoomiyyuu laphee isaanii cabsu. Namoonni hunduu daa'imman dhalattee daa'imman hagana geette dhiisitee garaa namaa keessatti daa'imman ji'a 4 ji'a 5 iyyuu dhalattee kan hin argine kan garaa namaa keessattuyyuu baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Garuu daa'imman isaanii kun yeroo akkatti haati isiitun yeroo bakka hojii deemtee galee daa'imman kiyya argaa daa'imman kiyya yookaan balbalatti natti gadi fiiganii daa'imman kiyya na simatu daa'imman kiyya jettee yoo isiin galtu yoo immoo reeffa isaanii argitu maal akka itti dhagahu baay'ee tokko namatti ulfaata. Garuu immoo biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti walamanuun baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata biyya keenya keessatti jechuudha. Bakka akkamitti sarratanyaan osoo afaan isaanii dubbattu afaan keenya dubbattu daa'imman kanarratti jechuudha. Daa'imman kanarratti gocha hamaa kana hojjechuunis baay'ee namoota kam birattu yoo osoo ulfaatu yoo ta'uyyuu akkasuma isiin immoo shakkamtuu ta'uu isiitiin poolisii harka kennachuun isiin akka ofiisiitii gocha kana raawwatte mul'istee jirti jechuudha. Garuu harka maaltu daa'imman kana gocha akkanaa kana irratti raawwachiisa jechuudha. Laphee akkamii qabaatteeti isiin kun garuu baay'ee tokko namatti ulfaata. Angara kiyyaan baay'ee tokko gadda hagana hin jedhamne natti dhagahame. Haati isaanii kun galtee ijoolleen kiyya yookaan balbala bantee ijoollee isii arguufiyyuu jechuudha. Ijoollee isii arguufiyyoo isii jabaaftu yoommoo ijji isii reeffasa ijoollee isii kana argu baay'ee dhugaa rabbii ani namas waan taatu natti fakkaatu. Garuu rabbiin dhugaa daa'imman isii kana haa baasu. Daa'imman isii kana immoo jaalataan haa gammachiisu jedhaanii waan jedhuun tokko hin qabu. Hedduu gadda laphee namaa cabsu jechuudha. Namoonni kamiyyuu sarratanyaa biyya keenya keessatti yoo qaxaratan afaan keenya dubbachuu osoo hin ta'in keessa namaa rabbi tokko qofatu beeka malee namni hin beeku. Obboleeyyan tokko ta'aniituyyuu jechuudha. Isaan jechuudha ol beeka malee keessa walii namni tokkoyyuu hin beeku jechuudha. Fakkeenyaaf haadha teessan keessa haadha teessanii hin beektan ka beeku rabbii tokkicha qofa jechuudha. Haadhuma teenayyuu jechuudha. Garuu yeroo duraa sarratanyaa qaxarachuun dura eessaa akka baate maal akka taate hundumaa jechuudha qoratanii akka sarratanyaa qaxarachuudha. Sarratanyaan kun daa'ima isaaniitii hin taatu jedhanii qaxarachuu nama amanuun baay'ee ulfaata. Yaa biyya keenya keessatti afaan keenya dubbachaa wanta akkanaa kan nurratti raawwatan namni tokko namni shakku tokko jiru. Garuu immoo gochi akkanaa kun gochi hamaa kun kanaan durallee naannoo gadaba saasatti irratti gochi akkanaa kun akkuma beektan raawwatamee ture. Garuu dhugaa osoo hin fakkaanne garuu ammallee deebi'ee ammas daa'imman sabiyyii lamarratti gocha akkanaa kun hojjetamu dhugaa rabbii biyya keenya keessatti wanta akkanaa kana dubbachuun baay'ee nutti ulfaate jechuudha. Maaliif Itoophiyaa keessatti osoo daa'imman namaa reebdee sarratanyaan jechuudha nama reebdee ittiin dubbatan jechuudha. Maaliif sarratanyaan kamuu daa'imman namaa hin reebdi garuu ittiin dubbata. Biyya Arabaa kana keessatti reebuu miti daa'ima waggaa takkaa osoo arrabsitee arabni akka godhattu jechuudha. Yeroo amma ijoolleen biyya Arabaa keessatti argamtan hundi keessanuu yeroo daa'imman Arabaa isin rukuttu yeroo isin arrabsitu yeroo bakka gocha baay'ee isinotu zimjalaa jedhama. Zimjalaa jenna jechuudha. Yeroo immoo biyya keenya keessatti wanta akkanaa kun ta'e jennee yoo dubbannu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Namoota kamiin birattu wanta akkanaa kanallee rabbi nurraa eegu. Akkasuma immoo dhugaa daa'imman kanaa rabbi haa baasu. Wanti daa'imman kanaa baay'ee nama dhiba dhugaa rabbi.
daa'imman kana riippi jedhanii poosti godhuun nama kamiin birattuyyuu baay'ee ulfaata jechuudha. Ana gama kiyyaan baay'ee tokko na gaddisiise. Rabbiin wanta akkanaa kana nurraa haa qabu. Biyya keenya keessallee wanta hamaa akkana jiru kana Rabbi nu keessa haa baasu. Dhugaa daa'imman kana Rabbi haa baasu. Baay'ee tokko namoota kan birattu wanti kun baay'ee ulfaataa jechuudha. Haati kun sa'aatii 24 dadhabdeeti isaan guddifachuuf jechuudha. Mana namaa keessa dhaabatte abbaan isii ijoollee kana guddifatee barsiifatee galmaan ga'uuf mana namaa keessa dhaabatee hojjeteeti jechuudha. Daa'imman jechuun yoo ilmoo kun jechuun isaaniif daa'imman tun yaani warqiidha. Kennaa Rabbi isaaniif kenne. Garuu immoo yoo isaanii hojjetanii isaan guddifachuuf gallee daa'imman keenya argan ilaallee haara galfannoo isaan mana isaaniitti seen yoo gaddi guddaan mana isaaniitti dhagamu baay'ee tokko namatti ulfaata. Kanaaf daa'imman kana immoo akka Rabbiin jaalataan gammachiisu akkuma amantii keessaniitiin kadhadhaa fi dhugaa daa'imman kana Rabbi akka baasu akkuma amantii keessaniitiin kadhadhaa fi biyya keenya keessallee wanta hamaa akkanaa kana Rabbiin nurraa qabu akkuma amantaa keessaniitiin kadhadhaa. Yaa'u yeroo ammaa kana dhugaa biyya keenya irratti jechuudha afaan kana dubbataa daa'imman kana irratti jechuudha dhugaa Rabbi mee daa'imman xiqqishuu kana jechuudha harkumti akkamitti daa'imman kana daa'imman lama daa'ima tokko qaltee daa'ima tokko huutee mee garama akkamitti iyyuu daa'ima kana akkana isii godha jechuudha. Osoo afaan keenya afaan isaanii dubbattu jechuudha. Odoo afaan daa'imman kan dubbatan dubbattu jechuudha. Osoo zeegaa biraallee taate jechuudha. Zeegaa biyya addaa irraa Itoophiyaa keessa kan gale osoo taate okay. Garuu zeegama keenya ta'a afaanuma keenya dubbata akkamitti daa'imman kanarratti jechuudha. Daa'imman kanarratti gocha kana hojjechuun baay'ee garaa nama nyaata. Osoo yookaan abbaa mana seenirratti wanta akkanaa kana dalaydee sararatan jiran kun odoo kan immoo haadha mana seenirratti waan akkana dhugaa Rabbi baay'ee wanta garaa nama nyaatu miti jechuudha. Garuu nafseen nama kamiitiyyuu garaa nama nyaatti. Garuu daa'imman sabiyyii daa'imman tana irratti wanta akkanaa kana hojjetan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Biyya keenya keessatti wanta akkanaa kun hin dhaga'ama jedhamellee wanta yaadamee hin beekne kanaan dura gadaba isaas irratti wanta akkanaa kun gisee dubbatamu namoonni kamiyyuu gocha akkanaa kun dhugamaa hojjetame jechuuf shakkii guddaa keessa seenan jechuudha. Deebi'ee gocha akkanaa kun hojjetamu baay'ee tokko namoota kan birattu baay'ee ulfaata. Uumaa godhuun hin danda'amu. Yaa'u Waaqayyo bichaan dhugaa daa'imman kanaa bichaa baasu jedhaani malee waa biraan jedhu baay'ee tokko dhugaa Rabbi na gaddisiise. Daa'imman guddifachuuf jechuudha. Namoonni daa'imman qabdan yaa'u daa'imman kana guddisuuf jechuudha. Bakka meeqa dhaabatteeti yoo na haatisii jechuudha. Daa'imman kana guddisee galmaan ga'a jettee bakka meeqa dhaabatteeti. Garuu immoo daa'imni sii osoo galmaan ga'een kaayyoo daa'ima isiitis osoo galmaan ga'een daa'imni sii yoo karaatti harkaa haftu yaa'u baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Haadha isaanii san dhiisitti nuttuyyuu jechuudha waan baay'eetu dhaga'ama. Ani gama koon jechuudha dhugaa Rabbi baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Namni kamiyyuu inuma du'aa namni kamuu inuma ajjeefama wanta akka daa'imman kana garaa na nyaata inuma injira jedhee hin amanuu jechuudha. Dhugaa Rabbi hin amanuu jechuudha. Maaliif tokkoffaa haati isaanii kun isaan guddisuuf isaaniif jireenya jijjiiruuf baankii keessa qaxaramtee sa'aatii 24 baankii keessa dhaabatteetu galgala gisee galtu. Manni si haala gaariin farrashamee manni si haala gaariin qulqulleeffamee daa'ima kiyya hin arga jettee yookaan wanta daa'imman kanaaf yookaan karameellaa bittee yookaan keekii bittee wanta daa'imman si tokko qabattee yeroo daa'imman si arguuf barrii bantu yeroo immoo reeffa isaanii argitu maal akkasitti dhaga'amu I don't know Rabbi bichaanii argu jechuudha malee waan biraa baay'ee ulfaata. Ani garuu hedduu tokko natti dhaga'ame Rabbiin dhugaa daa'imman si haa baasu. Egaa kanuma baay'ee tokko bakka na cinqee bakka garaa na nyaattee daa'imman kun jechuudha obsuu dadhabeet kan bahee dubbadhee jechuudha. Rabbiin dhugaa daa'imman kana haa baasu. Nagaan naa tura.